Bilbilli keessan orjinaala akka inni ta'e karaa ittiin adda baafattanii isinitti agarsiisuudhaaf deema. Seetingii keessaanii jechaadha. Androidiin isaas wanti hundi isaa akka inni orjinaala ta'e akkaataa ittiin baafattanii na hordofaa. Isa booddee seetingii seentu mallattoo seetingii tuquudhaanii kana booddee achi ol deemuudhaan about phone kan jedhu tuqxu. Isa booddee software informationii tuqxu. Isa booddee android visionii si'a sadii tuqxu jechaadha. Kana booddee akkeessiin si'a 13 walirra naannessitanii gara lakkoofsa 12tti sa'aatii irraa achi ol naannessitanii dhaabdu dhumarratti. Isa booddee lakkoofsa 13 akkeessi yoo isiniif fidee orjinaaladha jechuudha. Chaanaalii keenya kana sabiskiraabii godhaa wantoota akkas akkasii gara fuulduraatti isiniif qabannee waan dhufnuuf sabiskiraayib nu godhaa. Galatoomaa.